Arrakun oti mirkaana jirra ummanni kiyya qaqqaaliin baga nagaan na eedanii caatii ta'een akkasiin itti bareeddu laala waan isin ajaa'ibu Naayiroobii Keeniyaanii caatii ekspoortii godhuudhaanii galii guddaa argachaa jirti biyya teennatti immoo ummata keenya kan wanni inni ittiin jiraatu wanni inni ekspoortii godhee galiillee irraa argatu walumaa gala wanti inni ittiin jiraatu caatii isaa irraa qabaniiti galii takka kan arganne waa'ee kanaatirraa nama gaddisiisa dhugaa rabbi biyyi namaa akkuma ta'ellee ta'u lammii isaatiif waan barbaade yoo ta'e hojii uume namni akkamitti jiraataadha dhiifama naaf godha koola tokkocha kana naqattaati jedheeti TikTok faani caatii jibbitiif naqattaati otoo hin taane waan ani waan kiyya beeksifadhu faasayanii isaan gara isaaniitiin malee waan hedduu beeksisuun barbaadanii beeyta waan kana waan an beeksifadhu sayanii naqatta'uu waan danda'aniifi biyya namaa keessatti biyya ofiitii fi lammii ofiitii fi waan tokko hojii uumuun waan guddaadha biyya teennatti ammoo nama hojii isaatiif hojii uummatee ittiin jiraatu gaafa irraa qaban biyyoota guddatan keessatti namni alkoolii ekspoortii godhee jiraataa miti biyya teenya keessa wanni kun ekspoortii waan qabu alkooliin qabu akkuma sinuu beeytan caatiin alkooliin qabu waanuma barbaadellee ta'u lammiin keenya kan ittiin jiraatan keessattuu Oromiyaa bahaa keessatti lammiileen keenya wanni ittiin jiraatan waan kana erga irraa qabame waggaa 4 moo akkamiif deema kana keessatti waan ummanni keenya keessa jiru laala biyyoota namaatti namaaf akkamitti lammiin kiyya hojii argatee jiraataadha biyya teenya keessatti immoo nama hoteela ijaarratee of dandahee dukkaana ijaarratee gurguratu dukkaana san irraa diiganii karaa baasanii lammii hojii dhorkanii gaafa karaarratti hambisan waan hedduu tokko nama gaddisiisuudha dhugaa rabbii dubbachuuf taanan Naayiroobii Keeniyaa keessatti karaan bal'aadha akkuma sinuu beeytan akka biyya Itoophiyaa kana ganaa takka jedhanii namarraa buqqisanii kan bal'isan otoo hin taane uumamaan karaan bal'aadha kan sirriibu immoo lammiileen gamaa gamanatti namni kamuu hojii dhabee akka hin jiraanneedhaafi wallaahi buskutii gurguranii waan akkanaa tanafa wanti xiqqoo tana kararra taa'ee namni gurgurata namni tokkollee akka hojii dhabee jiraatu hin barbaadan biyya teennatti garuu nama hojii qabu hojii isaa irraa balleessanii lafa midhaasan biyya namaa keessatti namni tokko ofii isaatiif hojii uummatee lammiin tokko akkamitti akka jiraataatu isaa yaachisa garuu garaagarummaa biyya teennaa fi biyya namaa laala